barreeffama waxabajjii 4 fuula feesbuukii Jawaar Mohaammed irratti maxxanfame. Qubeen afaan Oromoo qabsoo cimaa fi wareegama qaqqaaliinas geesse laaftutti qubee laajaanii lallaaquun hin taatu. Mee seenaa dhufaatii qubee irratti barruu hayyuun seerlugaa Dr. Abdusamad Mohammad bara 2013 barreessan tana ilaala. Barruun tun gaafa Dr. Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee gara fuula Rabbii deeman qooda isaan guddina afaan Oromoo keessatti qabaniif akka yaadannutti barreeffamte. Seenaa barreeffama afaan Oromootii fi shora Dr. Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee Dr. Abdusamad Mohammadiin. Afaan meeshaa wal qunnamtiiti mallattoo eenyummaatiisi akeeka barruu tanaatiif meeshaa wal qunnamtii ta'uusaa haa fulleeffannu. Meeshaa wal qunnamtii hoggaa jennu moggaalee lama walitti fida akka riqichaatti isaan tajaajila jechuudha. Kanaas bifa lamaan jechuunis dubbii fi katabbiidhaan tajaajiluu danda'a. Dubbiin sagalee yookiin qooqa qofaan gargaaramanii walitti dubbatanii yookiin haasawanii hariiroo walitti hidhuudhaan xumuramtu qabaachuudha. Haaluma kanaan qubee walitti diranii waan katabbii jennuuniin wal qunnamtii akkasii qabaachuun ni danda'ama. Afaan kamuu karaalee lameen himaman kanaan hawaasa isaa akka tajaajilu shakkiin hin jirtu. Garuu arrallee afaanan baay'eetu sadarkaa dubbii qofatti hornagamee hafee jira. Kanneen gara katabbiitti dhawaataan tarkaanfachaa jiranis muraasaa miti. Afaanan sadarkaa afaan dubbii qofatti bara dheeraa turan keessaa tokko afaan Oromooti. Ragaalee qabnurraa akka hubannutti afaan Oromootiin katabuun erga eegalamee hin turre. Umriidhaan yoo himne bar 200 fi cinaa qofa. Qabsoo garasiin godhamte dheertuudha. Gufuuleen mudatees baay'eedha. Akeekni barruu tana seenaa barreeffama afaan Oromoo bifa gabaabaan dhiyeessuudha. Afaan tokko afaan katabbii ta'e hojjechuun mallattoolee sagaleelee afaan sun keessa jiran bakka bu'an moggaafatee sirnaan wal faana tarree galchee barruu dhaamsa ittiin dabarfatu ittiin tolchuun danda'ame jechuudha. Mallattooleen afaan tokko ittiin katabuuf moggaafaman waliigalatti qubee jennaan. Qubeen afaan tokko mallattoolee sagaleelee afaan sun keessa jiran guututti bakka bu'an of keessaa qabaachuu qabdi. Fakkeenyaaf afaan Oromoo sagalee 30 qaba. 30 kanarraa ijaarama jechuudha. Qubeen afaan tokkoof moggaafamtu tan sagaleelee afaan sunii sirritti bakka buutee laaftutti ittiin barreessuu nama dandeessiftu ta'uu qabdi. Gara akeeka barruu tanaatti cehuu dura ifaajee afaan Oromootiin barreessuuf godhamte ilaalla. Ragaan harkaa qabnu akka mul'isutti kitaabni duraa raayyaa keessatti bara sheekoota aanniyyii fi daanniyyii keessa katabame. Kitaabban sun kitaabban manzuumaati. Faaruu Rabbiitii fi kan ergamaa isaati of keessaa qaban jechuudha. Kitaabban sun qalama dibeetaan tuqachaati harkaan barreeffaman. Qalamni gaafasii gobeensa fiinti qaraa jechuudha. Qubeen ittiin barreeffamanis qubee Arabaati. Qubeen Arabaa seera dheerina, gabaabina, laafinaa fi jabeenya sagalee mul'isan qaceellootti qabdi. Sababa kanaafis namni afaan Arabaa dubbisuu fi katabuu beeku qubee afaan Oromoo dafeeti barata. Katabuu fi dubbisuus laaftutti qomatti galfata. Qubeen Arabaa tun immoo afaan Oromootiif hanquudha. Mallattoolee sagaleelee afaan Oromoo baay'inaan 6 ta'an bakka bu'an of keessaa hin qabdu. Isaanis qubee armaan gaditti mul'atu tana hin qabdu jechuudha. Isaan kanaaf mallattoolee jiran irratti waa dabalanii mallattoo hahhaaree itti tolchuun fayyadaman. Meeshaalee katabbii afaan Arabaatiif tolfamaniin afaan Oromoo katabuun yookiin maxxansuun hin danda'amu. Haa ta'uu jennee yoo itti seennellee waan baay'ee nu feessisa. Meeshaalee barruutii fi kan mana maxxansaa bifa haarayaan qoranii tolchuu maallaqa guddaa dhimma kanaaf barbaachisus diinagdee biyyaa agabsanii garasitti ramadu. Hundaa ol ammoo mootummaa dhimma kana akka dantaa ofiitti fudhattee hojiirra oolchuuf qaamaa qalbiidhaan sossootu aangoorra jiraachuun dirqama taha. Kanaafuu ifaajeen garasiin godhamaa turte hundi hawwii milkiidhaan wal hin garre taateeti hafte. Tattaaffiin itti aantu warra kiristaanaatiin godhamte. Toora xumura bar 19ffaa Pirootestaantonni warra Awurooppaa macaafa qulqulluu gara afaan Oromootti hiikanii maxxansiisuu fedhan. Onesmoos Nasiib yookiin Abbaa Gammachiis ja'aniin muudan. Onesmoos Nasiib teessoo isaa magaalaa Asmaraa biyya Eeritiraa godhatee macaafa qulqulluu afaan Amaaraatirraa gara afaan Oromootti hiikee bara 1886 keessa achumatti maxxanfamees. Kitaabni sun macaafa qulqulluu jedhama. Kan hiikees Onesmoos Nasiib nama biyya Oromoo jedha. Qubee Saabaatiin barreeffame. Qubeen Saabaa tanuma afaan Amaaraatii fi afaan Tigree ittiin barreeffamtu tana. Qubeen tuni sababoota lamaaf afaan Oromootiif mijooma hin qabne. Sababni tokko seera dheerina, laafina, gabaabinaa fi jabeenya sagalee mul'isuu hin qabdu. Sababni lammadaa dubbachiiftota vowels 7 qofa qabdi. Afaan Oromoo ammoo 10 qaba. Kurnanuuti barbaada. 7 qubeen Saabaa qabdu keessaahis 2 sagalee afaan Oromoo waliin wal hin gitan. Kanaafuu qubee Saabaatiin afaan Oromoo katabuun hin danda'amu. Tattaaffiin sadaffaan tan qubee Laatiniin godhamte taati.
tanaas bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. Tokko kan lola addunyaa lammaffaatiin dura tahee fi kan lola lammaffaa keessaa fi achiin boodatti tahe. Tattaaffiin duraa ammaas tanuma warra Awurooppaa yookiin Faransaay, Jarman, Italii fedhii amantii babal'isuu qabaniin godhamte taati. Kitaabban xixiqqaa amantii mataskaana Protestaantii yookiin kan Kaatolikii barsiisan qubeelaatiin tanuma afaan Faransaa, afaan Jarman yookiin afaan Xaaliyaaniif moggaafaman jijjiirama tokkollee osoo itti hin godhin afaan Oromoo ittiin kataban. Seera afaan isaaniitiin afaan Oromoo barreessuu yaalan. Rakkoolee gara reetti, gara dheerina, gabaabina, laafinaa fi jabeenya sagalee jennee ibsine sun qaban. Sagalee takka qubee adda addaatiin bakka buusuuf fakkeenyaaf akka armaan gadi mul'atu kana. Kan itti aanu tattaaffii lola addunyaa lammaffaa keessa taate taha. Kuni gadaa qubee afaan Oromootiif aduun baate gadaa qormaata karaa saayinsii afaaniitiin maalummaan afaan kanaa sirnaan itti hubatame jechuu ni dandeenya. Tattaaffii ogeessa afaanii Maartiin Moorinoo warra biyya Xaaliyaaniitiin godhame taha. Kitaaba isaa kan mata duree Giraamaatikaa deellaa liinguu galaa ja'uun moggaasees bara 1939 keessa maxxansiise. Nama yeroo duraatiif xiinsaga fonoloojii, xiinunka, morfooloojii fi walfaanoo jechootaa qacellutti hubate waan ta'eef gadaa sunis gadaa Moorinoo jee yoo moggaase dogongora hin ta'u. Qubeen Maartiin Moorinoo akka armaan gaditti mul'atu kana. Lola addunyaa kan lammaffaa booda haala ilmaan biyyaa barnootaaf gara biyya alaa itti imaltaawaniitu dhalate. Akkaataa biyyaan itti bahaniin ammoo murnoota lamatti qoodaman. Murni tokko warra hiree barnootaa bifa qaariyaatiin yookiin scholarship yookiin mootummaadhaan ergamanii biyya alaatti deemanii. Jarri kuni warra barnoota sadarkaa lammaffaa biyya keessatti fixanii digirii duraatiif alatti imaltaawan yookiin kanneen digirii duraa qaata biyya keessatti yuunivarsiitiirraa eebbifamanii digirii maastaraatiif yookiin doktaraatiif deeman of keessaa qaba. Isaan kuni biyyatti deeman yuunivarsiitii itti baratan maal akka baratan yeroo hammam keessatti barnoota sun akka xumuran maallaqa ittiin jiraatanii fi meeqa akka argatan beekaniiti roophileedhaan gara biyya itti baratan sunitti imaltaawan. Jarri kun yeroo baay'ee gara biyyoota Awurooppaa yookiin gara Ameerikaatti dhaqan. Garri caaluu ilmaan Amaaraa haa ta'an malee ilmaan sabootaa fi sablammiileen birootis hammi tokko ni jiran. Barattoonni hiree tana argatanii barnootaaf gara Awurooppaa dhaqan barnoota qofa osoo hin tahin nashaaxa siyaasaatis horatan. Siyaasa gara bitaatti conqoltutti waan amananiif bitaaleeyyii yaada maarkisistii yookiin sooshaalistiitiin makamuu fi biyyaas ittiin maskuu qajeelan tahan. Isaan kuni dura waldee barattoota Itoophiyaa kan Awurooppaa jedhuun beekamu ijaaratan. Ilmaan Oromoo miseensota waldee kanaa tahan keessaa kanneen afaan Oromoo gara afaan barruutitti akka tarkaanfatu hawwanii fi hawwii tanaas dhugoomsuuf hojii nama boonsitu hojjetanii fi seenaanis dagachuu hin qabneetu jiram. Isaan kunis Haayilee Fidaatii fi Abdullaahi Yuusuf turan. Hufiinsa Haayilee Sillaasee booda kan qooda guddaa qabu Haayilee Fidaatiin qubee Maartiin Moorinoo fudhatanii jijjiirama xiqqaa itti godhuudhaan ittiin barreessuu jalqaban. Qubeen isaaniitis kunoo tanam. Qubee fi seera Maartiin Moorinoo lafa kaayetti jijjiirama xiqqaa itti godhaniiti kunoo qubee mul'atu tanaan as bahan. Warri Awurooppaa kuni garuu waa lama dagatan. Laageen tan namni gariin hudhaa yookiin hamzaa jedhuun fenoomin yookiin dhaamsa of dandeesse tahuu dagataniiti keessaa hanqisan. Qabxiin lammaffaan qubee tanaan biyyatti galanii ittiinis barreessuuf hiree yoo argatan. Makiinaan barruutii fi manni maxxansaa kanaaf qophaawan jiraachuu dhabuudha dagatan. Akkasiinuu qubee tana lafa hin keenye. Bara 1973 hanga bara 1974 keessa kitaabban lama biyya Jarmanitti maxxansiisan. Mata dureen kitaabban lameenii tokko hirmaata dubbii afaan Oromoo kan jedhu hoggaa ta'u kaan ammoo bara birraan barihee ja'a. Kitaabni duraa akkuma maqaan isaatu himutti kitaaba seera afaaniiti. Seera afaanii kan bu'uuraa bifa gabaabaadhaan dhiheessa. Kitaaba kana qopheessuu irratti maqaan baay'eedhamu Haayilee Fidaa haa ta'u malee jarri kaanis qooda ni qaban. Kan bara birraan barihee jiru ammoo roorroo sirrii nafxanyaa uummata irraan gahu bifa diraamaatiin dhiheessa. Kitaabban lameen kuni jabeenyaa fi laafina dheerinaa fi gabaabina sagaleelee afaan Oromoo yeroo duraatiif qaceellotti adda baasanii mul'isan waan ta'aniif seenaa barreeffama afaan Oromoo keessatti bakka guddaa qaban. Jarri kitaabban kana qopheesse kuni qofiinsa mootummaa Haayilee Sillaaseetiin booda dhaaba siyaasaa Mishin jedhu moggaafatanii gara biyyaa deebi'an. Maqaan Mishin kottoon fi maqaa afaan Amaaraatiin dhaaba isaaniitiif moggaafataniiti. Meellaaw Itoophiyaa Soshaalist Niqinnaaqee yookiin afaan Oromootiin hoggaayikamu sochii Sooshaalistii Idil Itoophiyaa jechuudha. Yoos sochiin abaawootis qaata jalqabde. Hoggansa Elamoo Qilxuutii fi ijaarraa abbaa gadaatiin qabsoon hidhannoo dhandhaaramte. Waraanni ijaaramus barnoota siyaasaa
leenjii lolaatii fi barnoota qalamaa akka argatu barnoonni kunis afaan oromootiin akka kennamu murteeffame. Kanaafuu qubee warri mishin fide guutumatti fudhatan. Makiinaa barruutiin barreessuuf immoo makiinaaleen qubee tanaaf qoramanii tolfaman hin jiran. Makiinaan jirtu tanuma afaan ingilizii qofa. Makiinaan afaan ingilizii qubee haayilee fidaa ittiin barreessuuf hin mijjooytu. Barkoo yookiin baallaa xixiqqoo mallattoolee garii gararree yookiin gubbaarra jiran harriiqaadhaan bakka buusanii barreessuu jalqaban.